keenya kan bakka garaa garaa teessanii nu hordoftan kun marii keenya addaa kan kutaa lammaffaati. Kutaa tokkoffaa keessatti adeemsa qabsoo Oromoo keessatti Oromoo maarraa ka'eetii inni qabsoo kana keessa seene har'ammoo sadarkaan keenya maalirra jirra kan jedhuga jeneraal artist Ummar Sulyeemman duukaati kutaa tokkoffaa keessatti dhimmoota gurguddoo kaasnee mari'achaatti turreera. Har'ammoo kutaa lammaffaasaaf kan xumuraa qabadheen yaaddeera turtii gaarii nu wajjin taasisaa sin jenna haga xumuraatti nu hordofa. Dhaabilee siyaasaa morkattootumaaf illee ergaa ta'uu hin danda'u. Gaana si hima'ee beekuun kan barbaachisu bakka qabsoon ta'e nama ergeetti. Beekuun barbaachisaa bakka qabsoon ta'e nama irra geetti. Qabsoon saba keenyaa biyyatti deebitee handhuura Oromiyaa Finfinnee magaalaa gudditti hurufa bombeetiif daalatti tulluu heexoo dimtuu masaraa mootummaa lukkata kan seente. Diina lama dhooyte wal afaan kekeette dhiibbaan uummataatiif sochiin qeerroon goote Abiyyii fi Lammaa addunyaadhaaf deette. Abiyyii fi Lammaan tiimii ofii wajjin Itoophiyaa kufuuf qarqara irra geette baraaruu dandeetti. Osoo jarri hin jiraatin Itoophiyaan yookiin biyyi tun hin jirtu yookaan akka Siiriyaa jirra yoo tana. Kan argitanii uummanni Oromoo kuni uummata akkamiiti? Wayita haalli kun dhufe nama hin tuu'ne uummata jaalala uummata nagaati. Oromoo jechuun jaalala, Oromoo jechuun nageenya. Oromoo jechuun jaalala, Oromoo jechuun nageenya. Ragaa dhugaa itti qabna sirna gadaatti ragaan kenna. Oromiyaa irraa dabarree Itoophiyaa baraare Afrikaa iyyuu dagaasuu ni dandeenya. Jetti ijoolleen teenya wal taate tokko taate ol kaate ta'a laallee tachaa. Ta Oromoo barana dubbiin nama duwwaami rabbi biraa taate jabaadhu yaa Oromoo haayiti kan kee baate ta Oromoo barana dubbiin nama duwwaami rabbi biraa taate jabaadhu yaa Oromoo haayiti kan kee baate seera dhiyeeffadhuun dhiisinii kaaka keessaa meesi nyaate seera dhiyeeffadhuun dhiisinii. Kaaka keessaa meesi baar Oromoo ilma baagadaa biyya ijaara malee diiguu baar Oromoo ilma baagadaa biyya ijaara malee diiguu warri biyyaaf saballee diiguu warra karaa qaxxaamuraatiin aangoo humnaan qabachuu fiigu dirreen siyaasaa banaa kunoo kanaaf hunduu biyyatti galee dorgomanii mo'achuu malee kaleen cabsee aangoo bayaan sun hin taatu akka kalee tooftaan kalee hundumtu isaa fashale eessarra dhaabatanii jirri eenyu gubbaarratti tirtiruu barri isaa dabaree jira kaa Oromoo gargarii hiruu hokkoraa fi fokkoraan qabsoon. Duubatti deebi'uus hin jiru maaliif yeroo fi balleessanii girri kana dhiisanii daddafanii uf sirreessanii haa filannoof uf qopheessanii saamni Oromoo nama boonsisa nama hin saamu hin buqqisu meeqa ofii qabee guddise guddifachaaf harma hoosisan. Injifannoo uummanni Oromoo argate sadarkaan har'a irra ga'e sadarkaa guddaadha akkuma jette immoo namoota kamiyyuu. Odaa tokko jalatti walitti qabuun jalqabameera Oromoo. Garuu mee gara taateewwan amma ta'aa jiran keessattuu karaa nagaa qabsaa'uu erga jedhameetii hundumtuu karaa nagaa eegguu jedhamu qawwee lafa kaanyee ilaaf ilaameetiin mari'achuu akka danda'amutti ture kan dubbatame. Filannoodhaan filannoo dimokiraatawaa ta'e gaggeessuudhaan uummata keessaniif tarsiimoo keessan dhiyeeffadhaa jedhame kun hundumtuu hojjetamaa hin jiru. Amma Oromoon wal waraansatti deebi'eera. As keessatti injifannoo kana wal saamutti yegguu deebi'amuutti natti mul'achaa jira. Ati kanarratti yaada maalii qabda? Amma uummata Oromootiif rakkoo qabu. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba duratti isiniin jedhee jira. Uummanni Oromoo uf bilisoomse isiniin jedhee jira. Dhaaba amma nuti jennu ijoollee amma sii jaju tana ka gadi fide uummata Oromooti. Uummata alarraa ka galche uummata Oromooti. Qeerroof qarree Oromoottu ijoolleen tunis akka as baateetiin qabsoo tana cimaa gootee dandeettiif ogummaa ofii qabaniin biyya kana to'attee akka deemtu dursa sochii godhamtutu jara gadi fidde. Erga bakka kana geette kallattiidhaan qabsaa'uudhaan uummata kanaan deemaa jirti. Warra hadha biyya bulchuu kanaaf baase sochii uummataatii fi sochii qeerrootii fi haala jiru takka uummata alarraa kanas ka fide sochii kana nu hunda keenya ka bakka kana waliin gahe. Ammoo sochii kanaaf itti mataan furtuun warra amma dandeettiin qaban kana nuun deeman kana haga ammaan nama
biyya hoogganu jabaa harkaa qabnu nuuf dhiisiiti addunyaaf kata'anii jarri kun. Haalli amma jiru kun nagaa jennee dhufnee jirra. Akka dhageenyutti illee dhaabbotiin illee nagaa jedhanii yeroo hunda kun waliin ibsa baasan guyyaa guyyatti ibsa baa nagauma jedhamee dhufame. Bakki itti walii hin galamin yoo jiraate hojjatti waliin mari'atanii tahin taane boruuf kaawwatanii tataatu irra waliin galanii waliin deemu malee lolli ammaa kun lola Oromootii miti. Lolli ammaa kun lola Oromootii miti. Oromoon tokkummaa qaba, Oromoon lola hin qabu. Waan kenna nu hanqatee warri jedhuu fi lakkiitti nagaan isin waamne warri jedhu jidduu wanni jiru waliin haasa'an fixachuu malee lola hin barbaachisu. Lolli ammaa kun lola Oromootii miti. Qacceen dhukaa hin barbaachiftu Oromoo keessatti qawwee dhiisi qacceen. Lola qaata itti dhumnee ifannee jirra. Ani nama duratti isin jedhee bari nama gaafa waggaa 7 uummanni keenya lolu keessa ani achi keessa dhaladhee guddadhe ka amma garaacha gaafa adda bilisummaa Oromoo dhufu kana miti. Tokkummaan argamitu ni tagaaf dur dhabne dhufte tana jabeeffachuu nagaa dur irraa dhabne kana tiifachuu waa lama dhaamaaf uummata Oromooti. Tokkummaan kan nu barbaachisu kuni tokkummaan ittiin bilisummaa argachuu, tokkummaan bilisummaa arganne ittiin eeggachuu, tokkummaan waan hamne ittiin guuttachuudha. Uummata Oromootiif ka barbaachisu bilisummaa arganne kana tokkummaan eeggachuu. Bilisoomanii jiran eeggachuudha. Waan hafe ittiin guuttachuufis. Dhaabbata Oromootiin hin tokkomne tokkomaa jedhaan. Lolli ammaa kun uummata Oromoo laalchisu dhimmi keessan kan isin hanqate yoo jiraate kallattiidhaan uummata Oromoo dhaabni kun biyya bilisoomsuuf amma qabsoo godhu hin jiru uummanni bilisoomsan hin jiru. Dhimmichi kuni dubbii uummata Oromoo hin laallatnetu bakka itti ta'u sanitti uummanni keenya miidhamaa jira. Uummata keenya kaachiin miidhamaa jiruuf hin gaddina. Sababa kanaan ammoo uummanni keenya miidhamuun itti gaafatamummaa akka qaban beeku seenaan illee jala hin baane. Seenaa jala hin baane. Namni uummata ofii ajjeesaa uummata ofii daaraa godhaatiin bilisa baaftaa hin baaftu. Qabeenya uummata Oromoo saamaa uummata teenya taqaraa nuti qaraayyuu saamamne dhumannee jirra. Amma of harkaan qabnu ofiifuu uf saamaa kan namni nu saame hanqate ofiifuu uf saamaa eegerii ammootu kun argite biyya bulcha jechuun hin danda'amu. Argite namni ani naannoo ani keessa dhaladhe keessatti uummata kiyya akkas godhe akkamitti biyya biraatiif amanee si fudha hin fudhu. Fakkeenyaaf nama biyya bakka kana jiru ta'e uummata kana saamee sanuu anas dhaladhee guddadhee siif bilisoomsa jedha. Uummanni kiyya qabeenyi uummata kiyya kan naannoo sanii saamamaa. Namni biraa karaa ittiin dabartu natti as dhufuu hin dandeessu abbaa. Achumatti san fitatanii dhufuudha jedhan akka an amma laalutti. Aartii Oromoo keessatti atis aartistiidha. Aartiin immoo humna guddaa qaba. Qabsoo keessattis gahee guddaa qaba. Aartistoonni Oromoo qabsoo har'a irra ga'e kanaaf gahee guddaa ba'ataniiru. Siin dabalatee jechuudha. Erga namni nama hin arginetti erga rakkoon keessa jirtan keessatti edda waan nyaataniif waan dhabdan keessatti waan gurguddaa hawaasa kana ittiin sosochoostaniitu. Yeroo hundaa garuu kanumaan deemamuun irra jiraata maal dhaamtatame artistootaaf. Artistoonni keenya qabsoo kana har'aan geessanii jiru. Hawaasa kana immoo amma immoo gara kamitti kan isaan ceesuu qaban jettameeti. Hojiin sumarraas jalqabe. Hojiin artiin dhaabatu. Osoo bilisoomnellee hojiin artii waan guddaadha. Artii jechuun haga duratti siif hime. Dhaabni jijjiirama mootummaan hin dhufa mootummaan hin kufa uummanni hin jiraata artiin hin jiraata. Wanni artistoonni dalagan waan uummata keessa jiru kana. Jiruuf jireenya uummataati. Gadda, gammachuu, misooma, waa'ee mukaa, waa'ee lafaa, waa'ee aadaa, waa'ee afaanii, waa'ee seenaa, waa hedduu dalagaa inni jiru. Ammootu artistoota kanaafillee wanni ani dhaamu. Hojiin artii tuni maali? Artistoonni kun maali? Hundi beeku dura. Dura artiin maali? Artistoonni maali? Sirbuu duwwaan artiif yookiin artistoota sin gootu sagalee qabaachuu dandeetta. Sirbuu dandeetta. Walaloo namni sii baasee barreessee si kennuu danda'a. Walaloo namni baasee barreessee sitti kennu suni walaloo ati baaftee dubbattuun garagara. Namichatu yaada ofii sana qopheessee yookiin yaada barbaachisu sana qopheessee sitti qicatee jechuudha. Yookiin si keessa naa dubbadhu siin jedhe. Yoo ati si taate hoo sammuu tee keessaa cuunfitee baaftee waan ija keetiin argite, waan gurra keetiin dhageette, waan onneen teetiin jettu jetta. Kun waan argitee itti amante tokko ittiin dubbatta. Kanaafuu abbammaan si kennu sunis dhiibbaa sitti godha. Akkanatti naa jedhi, akkanatti naa dubbadhu yoo tana gooti asiin sii qajeelu. Yoo waan kee ta'e hoo namni si dhiibuu fi an amma akkas taa'ee dubbadhutti.
an Ummar ta'ee dubbadha. Gaafa biyyi nagaa dhiisi gaafa biyya rorriftuuf roorroo keessattuu ifuma ta'ee dubbadha. Ammas kanuma artiin teenna hojiin teenna tana hojiin artistoota ejjatanii deemuun nama naman gootu. Ejjennoon murteessa meeshaa diina kan ka'e yoomuu itti mootu. Ka ejjatee deemu ejjechuu wallaalu. Ejjennoon madaala sabni kee onnee isaa keessaa ittiin si madaalu. Daawwitiin sabni kee surrii isaa keessaa ittiin si ilaalu. Ummata kee dura dhaabbattee wayita ati dubbattu ummanni kee miliyoona meeqaatamaan dura dhaabbattee dubbatta. Si ilaaluu jiran. Kaameraa dura jirtu. Kaameraa kan osoo hin ta'in ijji ummata keetii kaameraadha. Kaameraa gaafa si dura dhaaban duwwaan kaameraa hin seehin ummanni ati dura dhaabbattu hundi isaa kaameraa keeti. Madaalli inni irra si kaa'u suni si ilaalee wayita inni jedhe onnee isaa keessaa si madaala. Sitti dubbachuu danda'a sitti dubbatuu dhabuu danda'a suni. Si beekaa jechuu inni. Nan argu jechuu dandeetta. Si arguu danda'a inni daawwitii qaba sirrii keessa. Kanaaf yeroo hundumaa kaameraa uummata keessa jiraachuu beeknee artiin argitee artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uumamaatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaati. Eenyumtu artisti tokko masakamuun qabu. Siifita artiin uummataati. Hojiin artistoota maali? Hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu siyaasa jallatte. Dhugaa awwaalamte qottee boolla baaftee sabatti garsiisu. Uummata dammaysuu onnee hidhachiisu surrii hidhachiisu akka inni biyyaaf mirga ofii falmachiisu. Hojii tana beekuu isaan barbaachisa. Yoo tana dhibbatti guuttatani argitee artiin tana yoo guuttatte artii dhugaa taati. Kanaaf kana guuttachuun isaan barbaachisa. Hundi wal bira guuttatee miti kun amma. Artistiin tamootummaatii miti. Aadaa keenya sirbuu dandeenya. Garuu mootummaan dhiibbaa nurra godhee waan mootummaan jedhee fi yoo mootummaan bulcheef dhibba isa tumuu qabnu nuti. Fedha uummata yaada sabaa dubbanna. Dhaabni tokko asitti yoo artistii dhaabasanii yoo ta'e dhaabni sun haguma dhaabasanii malee dhaaba biraan dhammatu waa'ee biraatu waa'ee Oromiyaa dhiisa haguma dhaabasaniitti. Sunis argite bakka sanitti keessa jiru artiin. Waan aadaa fi afaanii waan seenaa yoo isaan waan gaarii dalagan waliin hojjechuu dandeetta. Waan gaarii hojjetan faarsuu dandeetta. Irraa dubbachuu dandeetta. Jabeessuu dandeetta. Hamilee godhuufii dandeetta. Garuu achi keessatti boksii takka keessa seentee waliin hidhamtee hojjette. Dhaabni asii amma achitti si jibba. Uummanni argitee dhaaba kana duukan deemne kaachi atis achi keessa hidhamteertaa jechuudha. Boksii tokko keessa seenuun qabu artistiin. Artiinis kana beekuu malchiisa. Kanallee hubatee uummanni sun cinquun hin barbaachisu. Kana beekuu hubatee dhaabni sun cinquun hin barbaachisu. As jala gali achi jala gali tana naa jedhi hin jennu nuti waan jennu waan nutti mul'atu waan uummanni jedhu dubban. Waa tokko yoo nuti waan takka ofirra ejjenne kana dursa artistoonni kennas ka onneen hidhatin hidhachuu isaan barbaachisa. Ka surriin hidhatin surrii hidhachuu isaan barbaachisa. Ka tokkummaa namni haga ammaatu irra jiran. Boksii adda addaa kana keessatti rakkotu jira. Boksii kana keessa bahu malchiisa duruma artiinis artistiisnis. Boksii kamuu ka dhaabaas ta'e ka mootummaas ta'e keessa nuti uummata walaba hawaasa uummata taaneetti nama hojjetu waan ta'eef kana dubbiin isaas hin jedhan. Hayyee mee ce'umsi kun egaa maal ta'uu qaba? Jijjiirama jira. Jijjiiramni kun immoo gara wayiitti ce'uu qaba. Ta'uu baannaan gara duriitti deebi'uun hin jiraatas waan ta'eedhaaf. Jijjiiramni kun ce'uu qofa otoo hin taane maqaa Oromoo maqaa guddaa Oromoon biyyan bulchu Oromoon hin danda'u kan jedhu sana dhugoomuuf deemaa jechuudha. Yoo dhaabileen kun kallattii garaa garaatiin akkasumatti deema ta'e. Kanaaf ce'umsi kun akkanitti fuudhaaf maaltu deeggaramuu qaba? Ati akka dhuunfaatti maal deeggarta? Ani bakka irraa dhaabbatee namni kan haasa'u naa galuu dide. Tokkoffaa dhaabbileen amma uummata jeeqee biyya jiisa jedhamu kun kalee barbaadaa turre eessa turanidha? Amma dhaabbileen lolee biyya bilisoomsa jedhu wayita gaafa barbaannu eessa jiranidha? Akkamitti duubatti deebi'a wanni kun? Duubatti deebi'uuf hin yaadamu iyyuu malee. Jeeqama uumuu danda'u jeeqama uumuu danda'u girgirri uumuu danda'u biyya kuffisuu hin danda'an. Biyya akkamitti kufa? Biyyi bara kufu bira taree jira bari. Kuni jechoota ittiin sodaachisanii namoota biyyi kufuu daddaaquu hin dandeettu. Na dhaggeeffadhu. Kuni jechoota ittiin nama sodaachisanii yoo akkana taate akkan nam tokko argite kanaan sidhaa yookiin fidinaasi akkasitti hin jiru wanni akkasii. Mootum anas keessa bara argitee bara dheeraa ture an umrii kiyyaan waa hedduu keessa dabarse. Akkana tasgabbaa'ee nagaan argitee haala kana keessa shakkitee deemtu hin jiru akka barbaadde dubbatu takkaayyuu hin dhufne. Kun isa tokko. Argitee? Yoo kana ta'e hin jiga ka jedhamu mataa keessaa baasa namni nama sodaachisuun kun bara sodaa bira taree namni taankii bira dura dhaabbate. Girgirri uumuun hin danda'ama.
waca uumuun hin danda'amu. Biyyi kufuu hin dandeettu. Duubatti deebi'oo hin yaadamu. Uummata qabsaatee fide immoo dhaabbotiitu qabsaatee fide duubatti deebisa. Dhaabbotiiyyuu uummata dubbisiif dhaabbotii bari bilisoomsanii fidanii afaan ittiin anas bilisoomsa jedhu dhaabbi tokko as bahee ittiin dubbatuu danda'a. Yeroo dheengaddaa kana dheengadduma kana wayita amma sochiin haaroo itti kun ka'e sochii gurguddaa keessa turre kuni taphuma kanatti ture ala kana ciciisaa gaafa sochiin keessaa ka'e kana dubbataa ture ala. Uummanni kalee ani itti kakaafnee ittiin mukatti yaa'e kuni gaafa inni gaafsan itti dammaqina kana argatu haa ofirraa falmuuf iyyaa turre. Dubbiin nuti jennu dhufte bakka kana geette uummanni keenya onnee hidhate surrii hidhate tokkummaa hidhate qabsoo itti eegale diina dura taankii dura dhaabbataa jira nuti warri kalee baanee maal godhuu qabna ka jedhu mataa kiyya keessa ofii kiyya akkuma dura ajaja kiyyaan deemu takka namni nan ajajne maal godhuu qaba aan Ummar Sulyeemman namni nama kakaaseetiin jedhaadhaa ciisuu qaba ciisuun qabu maal godhuu narra jiraata uummata kana keessa socho'eetiin qabsoo godhuu narra jiraata qabsoon ani godhu maal inni ree gaafa dura achirraa ka'an afaan qawweetiin afaan isaa qaban sagalee ukkaamsan uummata Oromoo warra biyya keessaa amma yeroo tana sagalee isaaniif taaneetiin lallabuun dirqii fi murteessaa. Sababa kanatu anallee na fidaa jira biyya teessan keessa Islaama kiristaana waaqeffata dhiiraa fi dubartii xiqqaa guddaan jennu bakka jiru kaa hundumtuu haa kaanu. Uummata sagaleen isaa ukkaamameef sagalee haa taanu yaada jedhu burqisiisee ala kana keessa deemaa ture. Jarri kun ammallee gaaftan argite akkuma dhaabaatti garagara jiran. Waan walii irraa dubbataa jiran malee waan biyya irraa dubbataa hin turre. Bara san keessatti jara dhaamsa dabartaa fi ture. Yaa uummata kiyya warra biyya alaa dafa walii gala. Ofirraa cufadhaa hulaa alaan alaa. Tokkummaa jabeessa dirree qullaa irra wal fixutti jirra haala jijjiiramte dubbiin achi hin jirtu bakki tokko leessa jedhee akka jijjiiramni dhufaa jiru jedhu akka ofiin jijjiiru waan argeef itti himaa ture. Ala taa'ee uummata kiyya ka ala jiruun yaa uummata kiyya warra biyya alaa maali gaheen kenna maal godhuu dandeenya maaltu nurraa mala gadi finnee haa qabnu wal jala wanni nurraa malu dursa walii gala inni itti aanu tokkummaaf jaalala saba keessaa baaneef abukaatoo taanii falmachuu danda'u ganamaaf galgala. Sagalee isaanii taanee dhageessisu biyya jirtu keessatti ambaasaadara saba keenyaa taanii afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasaa rakkina siyaasaa biyyaa nu baafte sirriitti beeksisu jechuudhaan ummata kiyya ka alaa onnee hidhachiisuudhaan ummata biyya jiru cina dhaabuu irratti ofii kiyyaatti keeta muradhee biyyoota alaa kanarra naannayaa ture. Osoo tanaan jirru ka keessaallee ammootu quba qabaachaa ture ani lafti itti hammaataa ture biyya keessaa. Ummata keenya qotee bulaa daangarraa lafarraa kaasaa lafa isaa irraa guurrachaa saamaa babal'isaa turan. Dhaamsa jara maal dabarsaa ture? Lafti teenya diinne irraa hin kaanu lafti teenya diinne irraa hin kaanu biyyuma teenya irratti nuti dhagaa sii cabsine ati fooqii ijaarratte wardiyyaa kee diinne siin taanu jechuudhaan ummata kanatti kakaasuudhaan gaafa warra qeerroo dhulee gurrate yaa Oromoo shimalli keetu jawwee kakawwisaa akka rasaasa qawwee ka orminuu sirratti ilaale hawwee akkamittiin si keessa yaati dawween shakashakiirra hiikadhuu qawwee shakashakiirra teenna tara hagadhiisan karaa Oromi biyya teenna karaa dinnaan maraa waali haraa biyya siiti raran argite sanduubatti yeroo sanitti goonni biyyaa shimala soofee haqqe irraa haqqe goonni biyyaa shimala soofee qaqee irraa haqee hiriira fuudhee dhaqee hiree ufii murteeffachuudhaaf Oromiyaa uf harkaddeeffachuudhaaf dhiiga ufii gannaqe akka karaa irraa duraa ammaysin warri karaa irraa maqin tana duwwaamte ibidda goonni dibe irraa saaqe itti qabsiise gubee laali dhaloonni kube giinci gubbaa bobbowayuu jalqabe Oromiyaa guutuu waliin dhaqqabe jarri fiigee homaa dhaamsuu dadhabe warri waliin fiigu garaa wal dhabe osoo waliin fiigu hudhee wal qabe wal kuffisee gaggabe amma silaha osoo woboon dhaqqabee lafatti ree gaqqabe dhadhaqqabaa jedhee ummanni iyyaa dhaaqqa biyyaa jajjabee saafni roorroo dadhabe bosonni ree inni mukaan gubataa hin ciramaan dhumata kootu woboo bosonni kee ummataa saafni kan kee falmataa
iyyaatu gaaf san nu dhaqqabaa jennee gaafa diinni kukkoo wal qabe san nu dhaqqabaa jedha uummanni iyyinee waa tokko nam tokko taas nurraa godhu dhabne abbaa ragaa qabatama waliin bosonni illeen akka ummata bosona keessa alan taa'inaa ummata kootaati namni gaafsan maal taane dhaabas gaafatanii jedhe lakki biiteen Siriyaan taatuu jedhan amma Siriyaa godhuun barbaachisu biyya nagaa kun hin barbaachisu lolan taane kanaafi dubbiitti irratti si xiqqoowwannaa jechuudhaafi hagana waamannee abdii kun namni dhagaan itti seene kanaafuu qawwee dhiisi qacceen tash jechuun barbaachisu ummata kiyya yaa ummata kiyya adda bilisummaa Oromoo sihi bilisummaatti ka eeggatu sihi lafa ummata amma rakkoon keessa jiru kanallee ummanni keenya akka nagaan tasgabbaa'u akka namaatitti illee isin kadhanna akka rabbiititti illee ammootu rabbitti illee isin himanna ummata keenya hin miidhina sababa hin taaneen bilisummaa isin irraa hin eegnu ka jedhu duwwaadha qabiisa. Ani gaaffii koo xumureera Jeneraal Ummar Sulyeemman yoo carraa dhumaa si kenna akka mootummaattis akka dhaabilee adda bilisummaa Oromoo qofatu hin taane dhaabileen baay'ee jiru isaaniif yoo dhaamsa qabaatte yaada gabaabaa carraa dhumaa si laadha. Wanni ummata kanaaf barmoota jennee kennu hedduutu jira ummataaf argite tokkummaan furtuu guddoodha tokkummaa waan bilisummaa ittiin argatanii tokkummaa waan bilisummaa ittiin eeggatanii tokkummaa waan hafe waan itti barbaadatanii tokkummaa murteessitu waan guyyaa takkaaf lama duwwaa tokkummaa jennee dhiifnu miti yeroo hundumaa ka jabeeffachuu qabnudha kun ummataaf mootummaan kun jechuun ilmaan teenna tuni amma waan duratti ummanni keenya amma gana waan tokko waan hafe jira bari waan hafe tokko waan inni jiru maalinni gara itti deemnu ummata keenyaaf akeeku nurra jiraata akeeka gara itti deemnu kun amma argitanii wayitaa'ii dhufne kun anamma kun guyyaa lama sadii urga dhufe dursa amma ummata kiyyattu hin baane ummata kiyyattu na simachuu asin dhufe malee an ummata kiyyatti deemuu jira. Ilil baga gammaddan baga geettanii hundi keessanii ilil baga gammaddan baga geessanii hundi keessanii guyyaan akkarraa kuni gaaf tokkon dhufaan of wareeytanii qaabsotti cimuun kaayotti xichuun jiruuf jireenyaaf maatii hiriyaa qabsoo itti deeydanii kun biyyaa bayuun kun biyyee tayuun kuwan man hidhaa addaa itti seentanii bu'aa dhiigaa hafi lafee qabsaayotaatiif qeerroo fi qarree teennaan arganne kana akka hin buufne tapha seetanii akka tiifannuu akka tiifatan akka eedanii bu'aa dhiigaa fi lafee qabsaayotaatiif qeerroo fi qarree teennaan arganne kana akka hin buufne tola seetanii akka tiifannuu akka tiifatan akka eedanii yeroo akkana jedhu qabsoon dhumatte jechuu kennamii akka beeytanii qabsoon guddoon uf dura riqicha guddaa gubbaa geettanii nagaaf araarris bu'e wal dhageettanii wal dandeettanii karaa dimokiraatawaa irra deemtanii wajji ceetanii mootummaa dimokiraatii wajji jaarrachuu biyya teessanii karaa dimokiraatawaa irra deemtanii wajji ceetanii mootummaa dimokiraatii wajji jaarrachuu biyya teessan kalis jaalanneen baanee dhiibamne yaanee rooroon nu dhiibee lola nuufi kalis jaalanneen baanee dhiibamne yaane rooroon nu dhiibee lola nuufi hidhee tumee darare kun kaan ajjeesee aangoorra turaan sun sirna moofee kalis jaalanneen baanee dhiibamne yaanee rooroon nu dhiibee lola nuufee hidhee tumee darare kun kaan ajjeesee haaloo koo bayee aangoo qabadhaan sun sirna moofee karaa dimokiraatayaan ilaaf ilaameen rakkoo furachuu mariifaa hasayaan hunduu dhagayaa silaa biyyaa fi aangoon nurraa iyyuu hafee ormaa ni gayaa
karaan jaalalaatii fi karaan nagayaa furtuu fi furmaata biyyaa taya. Karaan jaalalaatii fi karaan nagayaa furtuu fi furmaata sabaa taya. Karaan jaalalaatii fi karaan nagayaa wirtuu misoomaaf guddinaa taya. Karaan jaalalaatii fi karaan nagayaa wirtuu barmootaaf qaroomaa ta'e. Gadaan lolaa dhumatee hunduu dhagayaa namuu wal tayaa. Gadaan ammaa ta'araaraatiif jaalala gadaan nagaya. Gadaan lolaa dhumatee hunduu dhagayaa namuu wal tayaa. Gadaan ammaa ta'araaraatiif jaalala gadaan nagaya. Hundumti keessan hinjifatoodha waan filataniif karaa nagaya. Hinjifannoonis ka hundaa tayaa hundumti keessan harka ofiidha. Finfinnee jechuun handhuura biyyaa biyya abbaa keenyaa. Finfinnee jechuun handhuura biyyaa biyya abbaa keenyaa. Qe'ee tufaa bunaatiif qe'ee gulallee ta'uutti beeyna. Finfinnee jechuun handhuura biyyaa biyya abbaa keenyaa. Qe'ee galaaniif eekkaa qe'ee abbichuu ta'uutti beeyna. Bishaan burqaa Finfinnee hoora galaanii hidhee botee mallataa jira loowwan kennayyuu garaanii. Bishaan burqaa Finfinnee hoora galaanii hidhee botee mallataa jira loowwan kennayyuu garaanii. Jedhaa kaa'itti. Jeneraal Ummar Sulyeemman guyyaa har'aa marii baay'ee bareedaa ta'edha kan si wajjin mari'annee hawaasti keenya dhugaatti dubbachuudhaaf qabsoo keessa dabarte irraa kaasee egaa nuti waa'ee aartii kee irratti baay'ee naasofne har'a mata dureen mariin keenyas haala ce'umsa siyaasaa fi haala yeroo ammaa itti deemamaa jiru kana giddu galeessa godhachuun wanta barbaadeedhaa fi egaa anis nama warra bu'aa aartii miti guyyaa biraa warri bu'aa aartii immoo sagantaa kana fakkaatu akka isaan si wajjin qabaatan abdiin qaba. Qabsoo kee fi adeemsa qabsoo kee fi sadarkaa irra geenye wajjin wal qabsiisneeti har'a marii kan mari'anne. Kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa egaa marii jeneraal artist Ummar Sulyeemman duukaa as istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti kan mari'achaa turre kan agammaatti ture. Egaa keessattuu qabsoo keessa darbe keessatti uummanni Oromoo eessarraa ka'eeti eessarra ga'e amma maalirra ga'ee jira boor immoo maal barbaada kan jedhu giddu galeessa godhanneeti kan mari'achaa turre. Egaa kana keessattis qabsoo Oromoo keessatti bu'aa bayii dabarsan haala tokko tokkotiin nuuf kaasaniiru. Egaa injifannoowwan har'a argame immoo eeggachuun eenyurraayyuu kan eegamuu fi uummata Oromoon dhaabilee siyaasaa kamiyyuu akka hin finne injifannoo kana kan inni nuu kaasaas jiru kallattii kamiinuu Oromoon qabsaate fidatee namoota biraayyuu gara biyyaatti akka inni deebi'aniif carraa kaaseera. Isa kana immoo kan tikfachuu danda'u uummatichuma ittiin qabsaa'e sanadha. Egaa kana keessatti egaa ammallee paartileen siyaasaa filannoodhaan wal injifatanii karaa nagaadhaan qabsoo uummatichaan imaammataaf tarsiimoo isaanii beeksisanii kaardiidhaan akka adda ba'uu danda'amu kallattii garaagaraatiin nuuf kaase. Egaa nuyis marii har'aaf qopheeffanne kan haga ammaa ture marii wajjin ani kaasa'uun gonfaan ture ammas irra deebi'een jeneraal artist Ummar Sulyeemmaniin maqaa uummata Oromoo maraatiin baay'ee si galateeffadha fayyaanaa ta'e. Sitanii bakka kanatti akka yaada kee uummata kiyyaan ga'u akka anallee ammootu anaaf uummanni kennallee kallattiin wal arginu godhuu keessanii galateeffadha.